Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoonni Urjii Entertainment nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtan maratti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Guyyaa har'aatis gaafiin kommentiidhaan gaafatame irratti yaada kennuufan dhufe. Isinis akkuma yeroo kamuu gaafii kanarratti yaada keessan kommentiidhaan akka qooddaniif asumaan kabajaan isin gaafadha. Gaafiin gaafatame akkas jedha obboleessi keenya kan na gaafate. Urjii dhiifama gaafii akkam si gaafadhu naaf eeyyan tole. Yoo gaafii kootti darbu ani baay'een jaaladha. Isheenis baay'ee na jaalatti. Garuu Urjii akka isheen jaalala dhugaa naaf qabdu akkamiinan baruu danda'a? Kanarra darbee isheen biyya ormaa jiraatti tole. Galatoomii gaafii koo akka naaf deebistuun barbaada Urjii jedha. Egaa obboleessi keenya akka ibsetti inni biyya keessa jira natti fakkaata. Isheen ammoo biyya hambaatti kan isheen jirtu. Dabalataan isaan lamaan wal jaalatu. Garuu jaalala dhugaa akka isheen naaf qabdu akkamiinan baruu danda'aadha kan inni jechaa jiru. Ijoolleen shamaraatis kommentiidhaan yaada kanarratti hirmaadhaan isin jedha. Anis amma na danda'ametti nan deebisaaf jechuudha. Duraan dursa irratti wanti jechuu barbaadu jaalala dhugaa keessatti fageenyi hin jiru jedhee kanan deebisa. Sababni kana jedheef onneen keessan lamaan walitti hidhata qaba. Kana yoon jedhu isin lamaan gidduu jaalala dhugaati jira. Dabalataan isin lamaan biraayyuu yaadannoon isin lamaanii wal bira jiraachuu qaba. Kana yoon jedhu yookiin yaadannoo kennaa ishee siif kennite ta'uu danda'a. Kanatti immoo kenniteef ta'uu danda'a. Wanta wal isin yaadachiisu jechuudha. Kanaaf kennaan suni yookiin yaadannoo suni yeroo hunda akka waan wal bira jirtanitti jechuudha kan yaadatamu. Dabalataan yaadni keessan walirraa fagaatu jechuudha. Yaadannoo saniifuu akka wal yaadattan wal taasisa waan ta'eef jaalala dhugaa keessatti yaadannoo sun jiraanna tasuma fageenyi hin jiru jechuudha. Onneen keessan lamaan walitti hidhata qabaannan jaalalli fageenyaan immoo hin daanga'a jechuu hin dandeenye. Kanaaf jaalalli fageenyaa kunuunsaa fi akkasumas akkuma dura kaase yaadannoo walii qofa barbaada malee fageenyi tasuma jaalala hin daangessu. Akkamitti akka na jaalattu immoo beekuu danda'a isa jedhuuf akkaataan itti baruu dandeessu. Inni jalqaba yeroo siif kennitee si faana haasofte. Shamarri takka yeroodhuma kamuu taana dhiira jaalattuu fi kan yeroo kennitee fi yeroo aarsaa gootee faana haasofte jechuudha. Egaa isheen tunis dhugaadhaan kan si jaalattu yoo ta'e yeroo siif laattee si faana haasoftu sanatti xiyyeeffannoon ishee miirri ishee si faana jechuudha. Wantoota ilaaluu jaalattu yookiin yeroo tokko miidiyaa irranis haa ta'u yookiin televizyiiniidhaan illee haa ta'u wantoota tokko sa'aatii isin waliin haasoftan sanitti proogiraamii wayii qabaachuu dandeessi kan ilaaluu jaalattu. Wanta jaalattu sana dhiiste garuu ishee yeroo sanatti yeroo siif kennite si faana haasoftu. Maaliif yoo jenne onneen ishee si bira jira yookiin jaalala dhugaa siif qabdi jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti yeroo siif kennite yeroo siif laattu sana keessatti miirri ishee si faana ta'a. Waanuma tokko iyyuu hin goroggortu si dhaggeeffachuu baay'isti jechuudha. Inni kun isa jalqabaati. Inni lammaffaan karoora gara fuulduraa si gaafata. Jireenya keessan keessatti maal akka isin barbaachisuu fi akkasumas yeroo ammaan kanatti ati maal akka hojjechaa jirtuu fi maal akka karoorsitu gara fuulduraatti maal akka hojjechuu barbaaddu si gaafata. Dabalataan isheen karoorri ishee si faana maal akka ta'e jireenya keessan keessatti maal akka isin barbaachisu karoora mataa isheellee sitti himti jechuudha. Inni kun isa lammaffaadha. Inni sadaffaan si dinqisiifata. Wanta ati hojjettu irratti dinqisiifannoo baay'ee siif laatte jechuudha. Shamarri si jaalatu miira kee tasuma akka miirri kee tuqamu wanta hin feeneefu si dinqisiifatti jajjabaadhu sin jetti yeroo hunda si dinqisiifatti miira sitti horti jechuudha. Inni dabalataa iddoo ati dadhabbina qabdutti namni kamuu akkuma beekamu hanqinaa fi dadhabbina mataa isaa qaba. Tokko ofirratti ni beeka. Tokko immoo dadhabbina isaa sana akka ciminaatitti illee kan ilaaluun jira jechuudha. Haa ta'uti garuu isheen dadhabbina kee sana yoo si keessatti yookiin sirratti hubatte dadhabbina kee sana sitti himti. Si dhoksitee yookiin si foggortu jechuudha. Dadhabbina kee sanaaf illee sirraa hin dhiyeessitu. Dadhabbinni kee isa kanaadha. Kanarratti cimina qabda. Iddoo kanatti immoo dadhabbina qabda. Siin jettee si gorsa. Dadhabbina kee sanatti ani si cinaan jira. Dadhabbina kee kanaan cimina keetiin mo'achuu qabda siin jettee isheen humna siif taati yookiin abdii siif taati jechuudha. Akka ati humna horattu, akka ati onnee horattu, dadhabbina kee sana akka ati of keessaa baastu baay'ee si cimsiti jechuudha. Inni biraan akkuma dura kaasee dinqisiifannoo jedhee nan qaba. Yoo ati badii achi keessatti kan qabaattu yoo ta'e tasumaayyuu sitti hin aartu badii keessana. Maaliif yoo jenne
onneen ishee akkasitti dhaarra ishee taasisa. Sababni isaatis si jaalatti waan ta'eef tarii amalli ishee kanarra yookiin daftee dhaatti ta'a yookiin ammoo baqa daftee sirraa fagaachuu faatu jira ta'a. Garuu onneen ishee garmalee si jaalachuurraan kan ka'e amalli ishee baay'ee jijjiirama jechuudha. Sitti kana yoon jedhu amala siif tolu qabdi akkasumas baay'ee siif obsiti si gorsiti iddoo ati dogoggora qabdutti dogoggorte jettee tasumaayyuu sirraa hin dheessitu jechuudha. Dabalataan yeroo walitti hidduutan sanatti isheen daftee emotional taate yoo shamarroonni tokko ni jirani. Egaa kuni amala nama tokko ta'uu mala. Bilbila sirratti cuftee yeruma sana bakka jechoota hin taane siin jedhu. Inni dabalata wantoota ati jaalatturraa akka fagaattu sin taasistu tasuma jechuudha. Shamarri dhugaadhaan si jaalattu. Wantoota ati jaalattu keessaa yookiin hojii yookiin karoora kee irratti ta'uu danda'a. Si eenyu akka ati irraa fagaattu sin taasistu. Garuu kan sin jaalanne yoo ta'e immoo karoora kee sanarraa akka ati fagaattu yookiin ana filadhu yookiin hojii kana filadhu jettee filannoo lama keessa kan si galchitu illee ni jirti. Inni sun garuu iddoo jaalala dhugaa sanatti tasumaayyuu hin waamamus iddoo sanallee hin ramadamu jechuudha. Garuu kan si jaalattu immoo wanta ati jaalattu sana irratti si cimsiti malee wanta kana ani hin jaaladhu irraa citi tasumaayyuu siin hin jettu jechuudha. Hin jaalatta taanaan baay'ee miira keessiif eegdi. Sababni isaatis hin jaalatta waan ta'eef. Inni dabalataan baay'ee kabaja siif qabdi. Si kabaji eenyumaanuu sin madaaltu jechuudha. Eenyumaanuu sin madaaltu kabaja iddoo olaanaa siif qabdi jechuudha. Egaa jaalala dhugaa keessatti kanneen kanaan akka isheen jaalala dhugaa siif qabdu adda baasuu ni dandeessa. Yaada dabalataa wanti jechuu barbaadu as keessatti ni jira. Jalqaba irratti kanan kaasee jira. Yeroo siif kennitee si faana haasofti sanarratti wanti jechuu barbaadu fakkeenya amma yeroo maatii bilbilteen argatta jechuu miti. Sababni isaatis yeroo ammaan kana keessatti ati biyya keessa jirta isheen immoo biyya hambaati kan jirtu akkasumas ammoo mana namaa keessa kan jirtu. Egaa yeroo tokko namaaf mijatee bilbila siif kaasuu dhiisuu dandeessi. Akkasumas barreeffamallee yeroo ati barreessiteef daftee siif deebisuu dhiisuu dandeessi. Sababni isaatis hojiidhaan wanta biizii taatuuf jechuudha. Isa kanarratti wanti jechuu barbaadu jaalalleewwaniif wanti dhaamuu barbaadu si qofaa yoo son taane wanti dhaamuu barbaadu yeroo wal fakkaataa godhachuudha qabdan jaalalleewwan. Yeroo isiniti tola. Sababni isaatis tokkotti yoo tole tokkotti toluu dhiisuu mala waan ta'eef yeroo kanatti natti tola eeyyeen anattis yeroo kana tola jettanii gaafa iftoominaan haasoftan yeroo sanatti isin lamaanuu firii taatanii wal argattu jechuudha. Inni dabalataa sa'aatii 24 bilbila waliin haasa'u baay'isuun kun jaalalleewwan gidduutti sirrii miti. Sababni kana jedheef sirriidha wal yaaduu dandeessanii ammaan walii barreessuu fedha keessan ta'uu danda'a. Haa ta'u malee garuu sirrii miti. Sababni kana jedheef wanta fedheefuu qillees baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf wal yaaddanii yeroo wal argattan sa'aatii wal fakkaataa yoo ta'e sa'aatii kanatti isheen dubbisa sa'aatii kanatti isaan dubbisa hawwiidhaan wanta wal eegdaniif sa'aatii giddugaleessa keessa jiru sanatti ammoo wantoota dabarsitan namaan wal arguu dandeessu nama waliin haasa'uu dandeessu hojii keessan irratti yookiin mudannoo guyyaa karaa guyyaatti dabarsuu dandeessu sa'aatii sanatti kan ittiin haasoftan ta'a jechuudha. Yoo garuu sa'aatii 24 guutuu bilbila keessaa isin lamaanuu hin baatan yoo ta'e isin lamaan gidduu wal yaaduun hin jiru. Kana yoo ta'e immoo maal ta'a jaalalli keessan suni qorraa deemaa jechuudha. Jaalalli keessan sun qorraa deema wal nuffiin ni dhufa wal tuffiin illee ni dhufa booda irratti jaalalli immoo yoo qorre akkam ta'ade gargar boo'utu dhufa jechuudha. Kanaaf jaalalleewwan kana guutumatti jechuudha anaan dhaamsa dabarsuu barbaadu. Kanaaf jaalalleewwan wal yaadachuu qilleensa waliif laachuu qilleensa barbaada wanti kamuu jechuudha. Guyyaan akka ture ganamni akka ture galgalillee akka ture jechuudha. Kanaaf wal yaadatanii wal argachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni dabalataa anaan dabarsuu barbaadu wal dhaggeeffannaa. Egaa namni kamuu yoo kan iyyu yoo ta'e kan nama birmatu kan dhabamanii jira ija isaan keessa hunduu iyya waan ta'eef jechuudha. Kanaaf anatu haasaa osoo hin taane dabareedhaan haasa'uu fi wal dhaggeeffachuun jaalala keessatti baay'ee cimina kan namaaf laatudha. Hanqina ofii kan namatti agarsiisuu fi cimina abbaa sanillee kan itti hubachuu danda'anidha jechuudha. Jaalala keessatti wal dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Dabalataanis wal kabajuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas ammoo karaan dabalate iftoomina walii nam tokko yookiin isheetu iftoomina qaba yookiin isaatu iftoomina qaba isheen keessi ishee dhokataa yookiin isaatu keessi isaa dhokataadha. Inni kun immoo jaalala keessatti akkasuma barbaachisaa miti. Kanaaf iftoominaan waliin haasa'uun baay'ee barbaachisaadha.
cidii waliif qabachuuf baay'ee barbaachisaadha. Wanta wal qorachuu barbaadan yookiin isheen hiriyaa kee bira deemtee qorachuu yookiin maatii isaa immoo gaafachuu ati immoo maatii ishee gaafachuu yookiin hiriyoottan isheellee gaafachuun barbaachisaa miti. Walumaaf wal gaafachuun wanta walirraa barbaadan walumarraa baruun jaalala keessaniif cimina laata. Kanaaf akka walitti amanamummaallee qabaattan isin taasisan jedha. Egaa dhaamsi kun hundumaa fi viidiyoon wanta sa'aatiin isaa akka dheeratu hin feeneefu egaa obboleessa kiyyaafillee armaan olitti tarreesseen jira. Kanaan adda baafachuu ni dandeessa. Armaan gaditti immoo akkuma dhaamsatti jaalalleewwan hundaaf kanaan dhaame jechuudha. Viidiyoo har'aa asuma irrattan xumura. Dhaggeeffattoonni kiyyaas yaada keessan komentii jalatti naa barreessa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti waan na faana turtaniif galatoomaa. Horaa bulaa.